nama Oromoo garee dabartee fi nagare kasalphate malee ummata Oromoon ganina biyya gooni keenya irraanfatame hattuun waslaattan diina harkaaf harma namaa marraa cira turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaa dubbii walajjechaa kafide waan biraatiin jedhu nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan isin himuun firris alagaanis beekuu qabu du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. warri dandeettis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Ijoolleen dubartoota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiruan. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana kan reeda. Aljazeeraan naaf fedhan yoo irraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Tokko kan taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee fakkaata kan taaddala. 2013 immoo tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaaluu isaan dhaggeeffachaa. Tokko du'ee tokkoon taa'u wal gaggalaa bakka taate wal gaggalaa hanga stuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beektaa. Ana danfee jiru gaafii nama danfisu na gaafatte. Myself, we have Jawar Mohammed, and Jawar is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawar, it's great to have you in the stream. Thank you for having me. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. nuti Oromoodha jechuun isaan maraachuu eegallan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Gara fuulduraa Rabbi qofa beeka. Fedhii aartii guddaan qaba. Osoon gara siyaasaa boruu baadde haati akkan doktora ta'uu barbaadde. Ani immoo sagalee na jallati malee silaa wallisaa afaan ta'uu barbaadde. Budaan na nyaatee dhiisee malee walaloon barreessa ture. Muuziqaa warra gurraachaa. Muuziqaan gurraachaa sagalee namni akka gurraachaa qabu hin jiru afaan Ingilizii keessatti hin jiru. Inuma hin jirre beek. Inuma hin jirre. Muuziqaa Ameerikaa kan muuziqaa godhe muuziqaa warra adii hirriba nama raffisa guyyaa odoo sirban. Gurraachi garuu gaafa gabrummaarraa kaasee sirba ajaa'ibaa sirba ture beektaa. Garuu diinagdee jalaa kuffisan. Har'a Eeshiyaa yoo dhaytan, Chaayinaa yoo dhaytan akka Tuppaakii fi akka 50 Centitti surree ol argafataa deeman. Gaafan barata gaafan afroo qabu sani Adaamaa mana barcaa tokko taa'eetiin na duuba nama afaan Oromoo waa'ee aartii haasa'u dhagaye. Maraataan kun kabijee hoggaan garagalu maraatuma saniin argee jechuudha. Mana barcaatti wal agarree waa'ee mistira baafne gurba. An takka digisii qopheesseetis dhaqeetis hin beeku. Gaafa sargii xiyyaa'u namni hanganaa dhufee hin beeku bee. Nama shaniit ture. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhama. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fiqirii hundi isaa. Naqaanesiti amma. Wanni raafamu yookiin dhadhaa baasa yookiin anan ballee. Guyyaan sabaa sablammootaa hin geenye ganaadha. Guyyaa maqaa. Ijoollummaa marraa rakkumarran ture. Gaafa mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasu naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin hin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo san. Gootummaa sodaas hin qabu. Waanuma ol deemaa natti fakkaata. Gootummallee hin qabu nama. Sodaallee hin qabu. Namummoo harreedha jedhaniisi ka samii ol laaltee hagam fagaatettee dhiitolu taalte. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo dura Rabbiif galata galchuu qaba. Warri abaabaa kun dhufeetti nama barate fidaa jedhanii jedhan. Nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan. Gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u. Maali jennaan namni barate sodaattudha jedhan. Namni Finfinnee jidduu dhaabatee nama arrabsaa jijjiiramni hin dhufeedha.
achi taa'e. Nama arrabsuu danda'uun isaa sunuu jijjiirama tokko baay'ee nama beeka siyaasaa nyaachaa jiru kun waan biraa waan nyaatu waan dhabeefi kana lamni hubachuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa one truth there is absolutely zero logical reason. Rabbi jaati. Booda gaisitti hima. Kijibaan garaa isin bohoo isinu. Tanan shakkina biyya bulchuu deemna bar. Hai gana amma barte ko hiixatu jirra. Dubbu dubbiyu ne galle. Boy jaaba ummata Oromoo dimookiraasiin barsiiftu irraa baratta malee. Isini galee kaanu wanni biraan jiru. Shilinguma gara lamaan na mul'atti beekti. Profeesar kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Abshira qaallichi gabaabaa sure dunaa za'u beekta hoggaa za'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Naannoo abaawoon keessa ture irratti hin guddanne. Seenaa fi abbaa himata. Aartiin Oromoo boo'icha keessaa bahuu qabaa akkana nu godhanii keessaa bahuu qabaa. Ka isin gargaaru ol kaasaa dhaadheessa. Ka isin hin gargaarre gadi buusa busheessa. Kana haaromsi hin jiru jettani. Haara'uu dhiisi moofa'uutu deemaa jira dhugaa sunitti. Dheengadda hoggaa jedhe to'achuu hantuuta bishaan seene fakkaatti. Angaraa na gubataa jechuudha. goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa fuufanii hoggaa namni itti dhiite maanutti dhiittaa jedhu. Maanoo ofumaatu hiittanii fiikaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Ameerikaa ka godhe. Ameerikaa ka godhe. Waa sadii. Tokko CNN. Lammaffaan Hollywood. Sadaffaan hip hop muuziqaa isaaniiti. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu. Nu beektaa dhugaan qabsoofna kanaaf mo'anna. Dhugaa ormaantu Finfinneen mana sabaaf sablammootaati. Dhugaa tana hin galchinaaf. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tan nuuf haa galchan. Nageenyi qabu kana lamaaniin. Oromoon keenya kan beeku qabdan bilisummaan heeraaf seerri sirriitti hin tolfamin bishaan maagada hin qabne. Bishaan maagada hin qabne gara hundatti yaa'et ooyiruu obaasuu dhiisee ooyiruu lolaasee biyyee dhiqee dhabama godha. Akkasimi moo isin warra katamaati. Warri magaalaa kun beektaa fakkeenya qonnaa kanan galuufi. Gaafa geeshootumaa isintu ture jechuuf. Gaafa farsoo hedduu sabboonummaa jechuun xiinsammuudha mataa namaati. Oromummaa teessan gadi lakkisana. Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yoo barbaadan karaan takkittii qofa kijibni biraan barbaachisu. Karaa Oromummaati. Karaa obbolummaa Oromummaati. Ajjeesuu danda'u sochii kana. Namoota ajjeesuu danda'u. Never. Akka ifaa san argutti arga. Uummanni keenya bakka garaasaa san numa ga'a. Hanna wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf yakka ajjeechaa nama keenya kolaasu wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf jedhee kan uummata Oromoo kadhate ana. Yakka kaleessaatiif dhiifneefirra. Qondaalota mootummaa hundaaf yakka irratti akka hin dabalinaa. You will be defeated again. Nuyi lubbuudhaan jiraannee arguu dhabuu dandeenya. Never garuu dhaloota Oromoo kana uf duba deebisuun hin danda'amu. Yakka kaleessaatiif ummanni irraanfachuu illee baatu isiniif dhiiseera. Waaqa keessan gaafadhaa isiniif haa dhiisu. Yakka biraa irratti hin dabalinaa, dhiiga biraa irratti hin jiiksinaa. Biyya gooni keenya irraanfatamee hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namaa numarraa cira turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaa. Kanaaf wanni waadaa isinii gallu abaddan dachiif samii waliin dhoo'e malee taankiif baankii isaanii haajaa irraa hin qabnu biyya teenya irratti ardii teenya irratti aradda hunda irra deemne nama keenya hin gurmeessina. Oromiyaa Oromoon itti abbaa ta'e Baale warri Baale itti abbaa ta'e Riiraa ummanni Riiraa itti abbaa ta'e gadi ijaarra jechuudha. Gadi gammadaa waan jedhaa ture beektu Oromiyaa teenya irratti yoo feene mataa keenyaan yoo feene orma kaaniin wal taane nu kabajanii isaan kabajne jigii walii baane jiraachuu dandeenya. Saamamaa garuu tuffatamaa garuu dhiitamaa garuu dhiibamaa garuu abaddan. Daawwattoota isiniif hin dhaamsa qaba. Uummata Oromoon ganina. Don't do it. Isinitti himu. Umrii hangan jiraadhe kanatti. Umrii hangan jiraadhe kana walakkaa ol siyaasaa keessan ture. Baay'een arge.
nama Oromoo ganee dabartee fi nagare ka salphate malee. Sodaattanii, sossobamtanii, doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa. Kijiba Ormaa waliin tuulinaa. Dhugaa osoo agartanii ija hin cufatinaa. Dhugaa Oromoo gara cabxeen hayaatu dubbadha. Oromoo irratti zulmiin, hanni, dhiibbaan godhamuun aranee galle. Warra miidiyaati hin irraanfatinaa. Warri akka Ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenaan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa ka iyyaa ture baay'eemi. Karra maqaa yaadan meeqa? Ayyuu Abubakar fi Muusaa garuu yaadan. Gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti cichanii warra wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jirarra. Warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee yeroo shururuke darbuu jala shururuke Mallasaa jala shururuke arra ilmaan isaanii isan maqaa isaanii yaamamuu hin salphatti. Wareegamni fedhe haa dhufu aarsaan fedhe haa dhufu dhugaa Oromoo irraa hin jallatina. Dhugaa Oromoo irraa hin jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef mucaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga har'a wallisaan hundi isaan dhaadata Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Haile Sillaasee faarsaa oole Dargii faarsaa oole lola isaatitti bubbee afuufaa ture warri Mallasaa jala fiigee deemaa ture ol je'ee uummata laaluu hin danda'u. Kanaaf waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee amma 100 jira nu guddatu amma 50. Kana jecha namni sodaatee haga fedhee nyaanne boorciin kiyyaarra kanarraa achi guddatu. Barni wanni dhufu hin jiru. You know, sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii diigirma jirti. Hin bitaminaa bitamtanis homa waan amma isin nyaattan irra sana ol dabalu hin jiru. Isin qofaa miti warra miidiyaa hundaaf wanni angoorsu dhugaa Oromoo lafee qabsaa'otaatiin as geesse kana. Dhugaa Oromoo seenaa miti barkaasaa turre. Waan namoonni irra ittiin qoosan kana bar seenaa miti. Waa'ee Taaddasaa, waa'ee Lemoo, waa'ee Baaroo haaliif nu seenaa suni. Waggaa 3 waggaa 4 waggaa 2 dabre kana keessatti nama keenya irratti waan ta'u dhuma irratti uummata Oromootiif wanni nan dabarsu. Tokkummaa Oromoo kee tokkummaa kee cimsi. Wanni biraa hin dhaqqaba. Qawween osoo caalamnu, maallaqaan osoo caalamnu, dippiloomaasiin osoo caalamnu kan as geenye tokkummaa Oromoo cimsineeti. Tokkummaa Oromoo kana immoo lafatti finne. Kaarra gowwaa fi gantuun Wallaggaa Faarsii, Shawaa Faarsii maaliif jettee nama keenya Islaamaa Kiristaana jettee walitti buusuudhaaf fiigdu kana aarsaa itti kafaleeti. Taaddasaa Birruu fa'aa faatu maaraga lafa kaayee dheeraa dhaqeeti. Bariisoo Waabee faatu amantiin hin qoodamnu jee shinnigatti wareegameeti. Lafatti miti lafeen jaarree asiin geenye. Lafeen jaarree asiin geenye lafeen tokkummaa lafeen jaaramte sana akka mansalaalatti fayyadamneet salphina abbaa Tsaayyafaa jalatti nu gotan turan san keessa of baafneet har'a kabajaa hanga tan argachuu dandeenye. Har'as tokkummaa keenya diiguu warri barbaadu bitamaan nu keessa jiru saa taatu. Gowwaan nu keessa jiru saa taatu. Diinni saa taatu abbichaan Wallaggaaf Shawaa walitti naquu fiigu. Harargeef Arsii walitti naquu fiigu har'a. Abbichaan gandummaa faarsuu fiigu. Qilleensa amantii afuufuuf deemu waan tokko shakkina. Of duuba isin deebisuu barbaada. Masalaala isin kortanii ol baatan san sadarkaa isin takka takkaan irraa baasaa akka jiru beeka. Amma gumnaan immoo ol deebi'uun hin jiraatu. Kanaaf tokkummaa keessan cimsaa. Dhugaa teessan gadi lakkisinaa. Jaarmaalee keessan cimsaa. Qophaa'aa laaftuun taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu. Nuni dhan jechuun miti.
waajjira keenya cufan jechuuf miti nun ajjeesan jechuuf miti moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee bilisummaa ummata isaa malee dhugaa ummata isaa malee tarsiimoo qabna tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akka isin argu kanatti arga mootummaa isaa ta'u inuma filan